saartuu Usmaayyoo Muusaa hidhamuu isii dhageessee warra afran qalloo kanatu Oromummaa keessaa qoodan qabu qabsoo keessaa qoodan qabu yoo qooda qabaate maaltuuf iyyuuf isin kute maaf sagalee ta'uuf dhabde warri siif karra qallu labee Ashama akkam nagaa jirtan kaaba fi kibba bahaa fi dhiha ilmaan Oromoo hundinuu ani nagaa kiyya nagaa naa qabdan maatiiwwan kiyya saartuun artistiin beekamtuuf jaallatamtuun kabajamtuun artistiin saartuu Usmaayyoo Muusaa hidhamuu isii dhageessee jirta yoo dhaga'uu baatte amma dhaga'i dirqama kee baatee jirta anilleen dirqama kiyyan bahuu dhufe ati yoo dirqama kee baatee gaafiidha Oromoo kutaa 11 nan komaddan wallahi Oromoo kutaa 11 isiniin komadde maaliif nu komattee jettanii na gaafatuun keessan inool wanti isin na komachiise Oromoon kutaa 11 hundi isii aadaa garagaraa qabna garuu bulchiisallee ka mataa qabna maaltu walitti nu fide Oromummaa takkitti waliin nu hidhe nu ilmaan abbaa tokkooti jennee wal qabannee waliin jirra sigala Oromoon takka jenneeti wal qabannee waliin jirra duuba eega Oromoon takka jettee takka jennee durirraa kaasee hanga irratti wal qabannee as geenye akkuma Booranni artistii mataa isaa qabu Shawaanis artistii mataa isaa qaba Wallaggis Harargeenis sigala garuu yeroo artistiin keenya yookaan artistiin teenya harka diinaa bu'e yookaan harka diinaa buute yookaan aggaamin adda diinarraa irratti dhaqqabde kan kutaa biraa gadi baamee iyyamee qiyaamaan bu'ee gurra kana qabannee iyyinee dachiisamii tanaa otoo sossoote silaa sossoosanii sooshaal miidiyaa fi lafalleen iyyamee jechuudha diinilleen akka sodaatee gadhiifamu goosisaa jirti Oromoon garuu artistii baha Oromiyaa gaafa hidhamte yookaan gaafa hidhame maaltu gurra isin duuche maaltu ija isin qabe inin dhagayini inin argini moo Oromummaa warra Harargee kanaatu yookaan warra afran qalloo kanatu Oromummaa keessaa qoodan qabu qabsoo keessaa qoodan qabu mee Oromoo kana naa deebisa mee wallahi dhugumaan Oromummaa keessaa ilmaan afran qalloo dhugumaan Oromummaa keessaa qoodan qabdu yoo qooda qabaatu baatte nutti hima dhugumaan qooda tokko hin qabdu yoo qooda qabaate maaltuuf iyyuuf isin kute kutaan biraa gaafa artistiin kutaa biraa rakkoon xiqqoon takka irra geesse guddoo miti gabbamee iyyamee fi kara hundaan garuu gizee rakkoo ilmaan afran qalloo yaamtan gizee rakkoo ilmaan afran qallootu dura waa hunda dura adda ofii kenna gootummaa ofiitiin sigala garuu gaafa rakkoon isaanirra geesse rakkoon mataa isaanirra geesse maaf kutaan hundinuu kutaan 10 duubatti harkifata maaf sagaleen taaneef diinis bar duuba namaan laala maaftu sagalee ta'uuf isin kute intalti artistii Usmaayyoo Muusaa warra harka diina jirti Usmaayyoo Muusaa bar kan du'e gandaaf hin duune bar gandaaf qabsaa'e artistiin kan hawaasaati kan ummataati artistiin kan gandaatii miti kan sabaati obboleessi keenya Usmaayyoo Muusaa kan wareegame bar ufii ji'eetii miti ilmaan isaa irra bar yoo azalli rabbiitti dhufe malee ni guddifataa bar jireenya bareedaa jiraata yeroo sanitti sigala garuu maaliif ji'ee deeme ni beekta ilmaan isaa bar ana dhiifatee sitti dhiifatee bar Oromoo artistiin kun sitti dhiifatee bar sabni kiyya maa du'a maa amatarraa gabrummaa jalatti dhuma maa dhaloonni boru dhufu maaf gabrummaa anarra argitana maa arga ani wareegamee inni bilisummaan haa jiraatu dhaloonni dhufu jee wareegamee bar Usmaayyoo Muusaa bar sabni kiyya maaf gabrummaa jalatti du'a jee bar qawwee fudhatee
qabeenyi saba kiyyaa maa saamama jee bar bosona seenee bar kufee kuffisee lolee lolchiisee sigala diina kuffisee boodarra ufii kufe wareegama dhiiraa wareegame bar wareegama gootaa wareegame wareegama gammachuu wareegama ilmoo goonni wareegame bar garuu arra gizee ilmaan isaa diinni itti taphatu ati maaltu si dhagama ana hoo maaltu na dhagama maa dirqama kee batin maaf sagalee ta'uuf dhabde Usmaayyoon Muusaa gandaaf qabsaa'e mee wallahi Usmaayyoon gandaaf qabsaa'e ganda tokkoof qabsaa'e Usmaayyoon ganda isaa yookaan warra isaa yookaan ilmaan isaa qofaaf qabsaa'e laawwa akkasii miti Usmaayyoon gandaaf takkaan qabsoom takkaa diinaaf gad hin jenne takkaa Oromoo gandaan hin qoonne takkaa Oromoon kun ganda kiyya jee ilaalle rakkoo irratti wallahi irratti ilaalle garuu nu arra ilmoo isaa artistii saartuu arra ijaan laalu jira teenye namni sagalee taafii jiru nama muraasa kun maaf barbaachise kun maaltu sagalee ta'uuf nu dhoowwe nu maaltu sagalee ta'uuf nu dhoowwe kuni gaafii kiyya naa deebisa Oromoon kutaa 11 deebiin isinirra eeggadhan kan biraa ilmaan afran qalloo keessattuu isin joolleen afran qalloo joolleen baha Oromiyaa mee eessa jirtan isin joolleen baha Oromiyaa qeerroon baha Oromiyaa qarreen baha Oromiyaa eessa jirtan gizee artistiin teessan hidhamtu artistiin kabajamtuun wallahi hedduu takkaasa'ulleef waan namatti ulfaatu yeroo artistiin gameessa hayyuu yookaan qabsaayaa ummata intalti Usmaayyoo Muusaa artistii saartuu Usmaayyoo Muusaa diina harka buute kanatti isinoo eessa jirtan kutaan biraa yoo gurra irraa cufatellee nu gurra irraa cufatuu qabna abbaan badee shanyii isaanillee ni balleessinaa janii bar diinni ol ka'e ni beektan kana duras artistii tana poolisiin qabdee akka isiin goote walumaanuu beeyna Please ilmaan afran qalloo ka'aati sagalee tayaaf artist kabajamtuu fi jaalatamtuu artist saartuu Usmaayyoo Muusatiif sagalee taya please sagalee haa taanu sagalee tayaaf firee artist saartuu jaa bakka jirtanii hundi keessan kan biyya keessa jirtanilleen akka wal beektaniin garee hundarratti facaasa naannoo jirtan hunda sagalee ol kaasaati social media fi karaa lafalleetiin kara isinii dandame hundaan facaasa nuti ijoolleen baha Oromiyaa wanni akkana nurraan fakkaattu dhugaa rabbii nurraan fakkaattu hayyuun kalee nu jee lubbuu teenya wareegee deeme arra ilmaan isaa yoo nu bakkaan hin geenye eenyutu bakkaan gaa eenyu bakkaan gaa dhimma dhuunfaa isiitiif hin hidhamne bar isilleen Oromoof jettee hidhamte waan isiin hidhamteef waan biraa yookaan waa balleessite yookaan argite dhimma dhuunfaa isiitiif mootummaan hin hiine bar kaayyoo kalee abbaan kiyya karaa dhiise san galmaanin gayaa jettee osoo deemtu Oromoo abbaan kiyya gabrummaa jalatti isaan hin dhiisu jee utoo inni saba kiyyan bilisa baasa jee deemuu diinni nyaatee kaayyoo isaa karaa hambise san galmaanin gaya jettee osoo deemtu diinni arra harka buufatee jechuudha malee dhimma dhuunfaa isiitiif ni dhama kanaaf nu ijoolleen baha Oromiyaa yeroo hedduu
yeroo hedduu artistiin biraa yeroo hidhame itti wonya itti ijine tokkoffaa sadarkaa tokkoffaa irratti kaatti wocu nuyi isini garuu gizee artistiin keessan hidhamtu maaf calliftanii teessanii ilaaltan tamni maali uf yaadadha qarree fi qeerroon baha oromiyaa uf yaadadha uf hayaadannu anarraa tokko if dagannee uf hayaadannu akkanatti hin guddanne elemoo qilxuu akkanatti hin guddifne qeerroo baha oromiyaa akkanatti hin guddifne kaayyoon elemoon qilxuu itti du'e kanaa miti kaayyoo jaarraa abbaa gadaatti wareegame kanaa miti kaayyoon karaan Usmaayyoon Muusaa itti wareegame kanaa miti wallaahi kanaa miti akkanaa miti ooleen bulle takkaa rafeen bulle saba isarraa ija qabatee ija tana lamaan dunuuffatee takkaa rafeen bulle Usmaayyoon Muusaa bishaan dhugee nyaata garaangatee nyaateen bulle dhugeen bulle elemoo qilxuu takkaa gachiiseen bulle otoo kufee kuffisuu wareegame har'an immoo guddisa isaa ufiin jenna aybiidha kun tapha jirranu saba keenya dagannee soo kanaafu oromoon kutaan 11 saartuu artisti saartuuf sagalee akka taatan ergaa kiyya yoo oromummaan dhugaan ka jiraatu taate akkuma artistii kamiifuu sagalee taamu artistii tanaaf sagalee taa'uun dirqama jechuudha dirqama oromummaati nulleen dirqanis kara kiyyaan akka dhuunfaa kiyyatti dirqama kiyya nan ba'a atis dirqama kee ba'i dirqama kee baadhu hirmaannaa ummataan laalaa bardiinni hirmaannaa waan isii duuba jiru laalaa bardiinni yoon ol kaanee sooshaal miidiyaa qilleensarraa fi lafaallee kara dandeenyu hundaan iyyine diinni barlaaftuutti rakkoo keessa buusuu hin danda'u sigale kanaaf nuti ijoolleen baha oromiyaa karaa qabsaa'onni keenya irratti du'an irraanfannee har'a taphaa fi wal arrabsuu fi gandaan wal qooduu bichaa yoo taate wallaahi takka galman geenyu anaa isiniin jedhe kanaafu iftuffatuu dhiifnee ceephoo keessaa baanee gandummaa keessaa baanee tokko taanee artistiin keenya kutaa 11 yeroo hidhame yeroo aggaammiin ajjechaa diinarraa irra geesse irra hirmaanne sagalee takkaan kara dandeenyu hundaan u'uu jenne harka diinatii baasuun dirqama keenya lammii keenya kara akkatti gargaarratuun dirqama keenya kaayyoo gootonni keenya kalee kara dhiisanii biraa deeman galmaan ga'uun dirqama keenya maaf barbaachise nu har'a kaayyoo isaanii irraanfannee garaa kamtu nyaatee si bula garaa kamtu dhugee si bula mee ijatamiin rafta hayyuun alaafii keessan intala artistii kabajamtuu fi jaallatamtuu artisti saartuu Usmaayyoo Muusaa bakka isiin jirtu hanga ammaatti hin beekamne kanaafu sagalee akka taataniif oduun karaa oromiyaa irraa amma nugaa jirtu bakki isiin jirtulleen beekame garuu har'aa fi boru keessatti gadi dhiifamtii moo maal jedhamee dubbatamaa jira dhugaa haa ta'u soba haa ta'u kun addaan hin baane qorannee waan irra geenye kallatti maan isin biraan kan geenyu ta'a kanaafu sagalee ta'uuf hin dhiisina arra isiin arra baawus ni malti boru baawus ni mala rabbiitu beekaa guyyaa isiin baatu gaazee isiin baatelle oromoon quba qabaatu qaba isii qofa osoo hin ta'in fakkaattota akkisii artistoota qaqqaalii meeqantamtu jira kan diinni kiyyoo keessa galfatee jiru kanaafu artistoota keenya hunda bira dhaabbatuu qaba ilmaan oromoo hundinuu jechuudha ergaan kiyya xiyyeeffannaan har'a kan hin dhufeef
artistii tana kanaafu ijoolleen baha Oromiyaa keessattuu takka janiin lama jan ganda janiit aanaa janiit godina jan kanaafu yoo isin ijoolleen baha Oromiyaa kaatanii iyyitan kutaan biralleen isin dirmata nu dirmata kan beekama maaf calliftanii teessan isin maaf calliftan kanaafu sagalee akka taanuufiin ergaa kiyyaa ummanni Oromoo kutaa 11 illeen akka sagalee taataniif kabajaan isin gaafadhan ilmaan Oromoo hundinuu kabajaa fi jaalalaanin isin gaafadha sagalee akka taataniif diinni akka kalee abbaa isitti taphatetti akka irra isitti illee hin taphanne nu malee humaan qabdu abbaan isiin nutti dhiisee deeme isinit dhiisee deeme ana dhiisee deeme sitti dhiisee deeme kanaafu sagalee haa taanuufi diinni akka ittiin taphanne takalee sun akka nutti hin deebine sagaleen haa taanuufiin ergaatiyyaa aariidha yoo waa hedduulleen afaanii kan na bahu taate Oromoon kutaa 11 hundinuu dhiifamallee naa godhaa wallaahi garaan na gubate maaliif jennaan nama ka kolfee taphatuu fi iyyu malee artistii tana nama sagalee ta'uuf nama muraasa kanaan na aarse kanaaf dhiifamallee naa godhaati oduu haaraa waan jira hundaa'uu guyyaa guyyaan qabadhee kan isiniif dhiyaatu ta'a sagantaan arraaf qopheeffadhelleen asumarratti raawwata sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaattiin isiniin jaa video kanaas laayik godhaa sheer godhaa hiriyoottan keessan biraan gayaa chaanaala kanaas subscribe gootanii akka guddiftaniin isiniin jaa nagaan naa jiraadhaa bye bye